magaalaa Shaamannee ganda duwwaa tokko keessatti argamna. Fooqii kana bira jechuudha. Kun fooqii Hamzaa Gajjallaatti argamu kana fooqii guddaa kanatti argamna. Mana kalaaluuf mana suuqii qabu kana miliyoona 3,700 jedhanii yoo isaan miliyoona 3,500 kennani fudhadhaa mana bolokkeetti waan ta'eef. Eshi. Dhiifama ishee. Haayyu ariifidha. Gaariidha. Suuqiidha. Suuqii isaanitti nagatanii. Manni yaa rabbii biyya mana bareeda. Ulfaadha. Namni akkas jedhu hin jiru. Manni kunoo mana bolokkeettiidha. Mana baay'ee bareedaa kaarii 200 mana aaraatii jechuudha. Muluu bolokkeetti no. Ishi deemee hawwi. No qoxaariin kana fakkaata. Yaa rabbi akkam bareeda. Manni baay'ee bareeda muluu bolokkeettidha. Keessi saalooniidha. Akkasumas saalonii guddicha. Saalonii guddicha kun kan keessaa sunoo. Kun isaan kutaa ciisichaatti fayyadamu. Kutaa godhatanii isaan kutaa ciisichaa gochuu danda'u. Bareeda. Manyataan isiini? Ishee kilaasa laffaadha. Bitanii malee akka manyataatti kana fayyadamu waan gurguddaadha bakka manni. Yaa rabbi mana muluu bolokkeettii kan akkam bareeda. Muluu bolokkeettii bakka waan biraan qabu. Kunoo kilaasii biraadha miti? Yetu hee? Okay, eshi. Kunillee kilaasii biraati. Argitanii mana bolokkeetti akka itti bareedu kilaasota isaa akka inni itti baay'atu. Naafuu shinti beetiif shaaworiin karaa alaa jiraa mire? Eshi. Beetiif shaaworiin karaa alaa jira. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Bakka mana bolokkeettiidha dafaatii fudhadhaa ganda duwwaa tokko kaarii 200. Kaarii 200 akka malee baay'ata. Kun akkasittiin mana baay'ee guddaadha barbaadan dafaatii kaarii 200 kan fudhadhaa. Akka malee bareeda kan irratti illee adaama kaasuu dandeessu. Manni akka malee bareeda jechuudha. Miliyoona 3,700 miliyoona 3,500 yoo isinii godhan rabbumaa jedhaati dafaa fudhadhaa. Kaartaa qaba, qoxaarii qaba, bishaan qaba, kaadaasteri dhumateera hundumaa qaba. Fudhadhaa. Suuqii tokko guddaa qaba. Suuqii kanallee itti galtee hojjechuu dandeessu.